रेडियो वर्रोंगेलाती। रेडियोन वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiiloo heerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiiloo heerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Harka fuunee attam jirtuu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun reediyoo warroongeelaati. Nagaan keenya kan kabajaa bakka jirtan maratti isinaa qaqqabuun jedha qopheessaa raadiyoo warroongeelaa ana Robsa Makkooti. Guyyaan har'aa muddee 10 bara 2016 baatiin muddee akkuma isin beektan dhalachuu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosiin beekama. Muddeen 24 akkasumas 25 iddoo tokko tokkotti 26 dabalatee guyyaan dhaloota gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos guutummaa hordoftoota kaalaandaraa Girgooriyaanii biratti kabajamee oola. Akkasuma immoo hordoftoota kaalaandara Juuliyaaniitiin 7 booda akkasuma hin kabajama. Reediyoon warroongeelaa torbanoota fuuldura keenya jiran kanatti sagantaalee addaa dhaloota gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos irratti xiyyeeffatan isinii qabattee dhiyaatti. Har'aa isa jalqabaa kan nu dhiyeessu hojjetaa wangeelaa Afoorqa Taaffaseeti. Ilmaan namoota cubburraatii fayyisuuf dhalachuun gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos durumaan yaada Waaqayyoo keessa kan tureef gara dhuma barichaatti immoo nuuf jedhee mul'ifame dhugaa jedhuuf keessaa qaba barumsi guyyaa har'aa. Akkasumas immoo sagantaa keenya har'aa keessatti yaada dhaggeeffataa keenya tokko qabannee dhiyaanneerra. Dhaggeeffataan keenya kuni biyya Arabaa keessa kan jiran si'a ta'u sagantaa keenya kana waggootan 3 darbaniif sirriitti tooraan kutiin torbaniin nama hordofaa turedha. Bakka isaan jiran kana waldaan hin jiru maqaa Iyesuus Kiristoos ol kaasanii dubbachuun iyyuu hamma lubbuu fi dhabuutti nama geelchuu danda'a jedhu. Atu dubbannu sagantaa keenya kanatti akkamitti argatanii waa'ee sagantaa keenyaa immoo maal dhugaa nu ba'u yaada dhaggeeffataa keenyaa ergaa sagalee Waaqayyoo booda qabannee dhiyaanna. Egaa hamma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin ta'a jechuudhaan kana ergaa sagalee Waaqayyootti faarfannaa kanaan isin dabarsina. Yesuus maal jettanii waamtanii? Yesuus maal jettanii waamtanii? Masiisa jiraata ilma Waaqayyooti. Masiisa jiraata ilma Waaqayyooti. Masiisa jiraata ilma Waaqayyooti. Masiisa jiraata ilma Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoon walii wajjin ilaallu ergaa Phexros irraa boqonnaa 3:15 mata dureen irratti dubbadhu Yesuus Kiristoosiif akka gooftaatti garaa keenya keessatti ulfina addaan ba'ee laachuutu nuuf ta'a. Kutaan kun akkas jedha ergaan Phexros inni irraa 3:15 Kiristoosiif garuu akka gooftaatti garaa keessan keessatti ulfina addaan ba'ee kennaafi.
waa'ee abdii isa isin keessa jiruuf nama isin gaafateef deebii isinirraa barbaadu deebii ga'u deebisuudhaaf yeroo hundumaa qophaa'oo ta'aa jedheetu dubbata. Kutaan kun akkuma beeknu amantoota sababa ari'annaa bara sanaatiif iddoo adda addaatti tamsa'aniif akka inni barreeffamee argina. Kanammoo Yesuus Kiristoos isa waa'ee isaatiif ari'ataman kana sirriitti beekanii akka isaaf ta'utti fuula isaa dura akka isaan jiraataniif jajjabinaaf isaaniif barreessa. Abdii Yesuus Kiristoos keessa jiru kana sirriitti beekuu akka isaaniif ta'u isaanitti dubbata, gadi fageenyaan isaanitti dubbata jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluun yommuu dubbatu iddoo biraattis akkas jedhetu dubbata. Waa'ee dhufuu Yesuus Kiristoos dhugaa ta'uusaa Phexros faammoo nuyi bira turre gaara ulfinaa sanarratti yommuu sagaleen waaqarraa dhugaasaaf ba'e eega jedhee dubbatee booddee akkas jedha. Waa'ee Yesuus Kiristoos gadi fageenyaan beekuun itti yaaduun akka isaanirra jiru yommuu dubbatu. Ammas dubbii raajonni dubbatan kun caalchisee nuuf cime. Isinis hamma booruun baqaqutti bakkalchi garaa keessan keessaa ibsu hamma ba'utti dubbii kana akka ibsaa iddoo dukkanaatti ibsutti yaadan yoo duukaa buutan gaarii gochuu keessaniidha. Wantoota lamaan dubbata. Bakkalchi barii sunis amma ibsuttiidha. Darbee immoo akka ibsaa iddoo dukkanaatti akka duukaa buutan jedha. Kanaaf dhufee dhalachuun Yesuus Kiristoos jireenya kiristaanotaa keessatti gara biyya lafaa dhufuu Yesuus Kiristoos jireenya amantootaa keessatti iddoo olaanaaf iddoo duraa qabachuun akka isaaf ta'u macaafa qulqulluun iddoo baay'eetti yommuu dubbatu argina. Maaliifi kanaaf immoo sababa sadiin dubbadha isa kanarratti. Inni tokkoffaan ilmaan namaa fayyisuudhaaf Waaqayyo bara dheeraa kan inni yaadee qopheessee abdachiisee gara biyya lafaa kanarratti kan inni dhumarratti erge Yesuus Kiristoos. Maal jechuudha? Kun bara dheeraadhaa fi yaada Waaqayyoo akeeka Waaqayyoo ture jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluun akkas jedhee yommuu dubbatu ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 1:20 inni uumamuu biyya lafaa dura yaadaan qabame gara dhuma barichaatti immoo isiniif jedheetu mul'ifameedha. Iddoo baay'eetti ilaaluu dandeenya. Museen kan inni dubbate, Isaayyaas fa'aa kan isaan dubbatan iddoo baay'eetti ilaaluu dandeenya. Garuu Isaayyaas keessaa iddoo tokko nan dubbisa akkas jedha. Isaayyaas boqonnaa 7:14 raajii Isaayyaas keessa akka jedha. Kanaafis Waaqayyo ofii isaati milikkita isiniif kenna. Kunoo durbiin ulfoofti, ilma sindeessi, maqaasaa Amaanu'el jettee hin moggaafti. Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha jedheetu dubbata. Iddoo biraa baay'ee dubbisuu dandeenya. Itti daballee Isaayyaas 9:6-7 yoo dubbifanne argachuu dandeenya. Maal dhalachuuf akka jiru, maal baatee dhalachuudhaaf akka inni jiru kan inni dubbatu jechuudha. Inni lammaffaan immoo dhufee dhalachuun Yesuus Kiristoos dhoksaa guddaa bara dheeraaf Waaqayyo of biratti eegee dhumarratti mul'iseedha. Dhoksaa guddaa ture. Waaqayyo yoo mul'isuu kan inni yaadaa ture. Waaqayyo yeroo isaa eeggatee eeggannaadhaan mul'isuudhaaf dhoksaa guddaan of biratti qabatee turedha. Macaafa qulqulluu keessaa yommuu ilaallu. Kana Roomee boqonnaa 16:25-26 akkas jedha. Waaqayyo akka wangeela kootti akka isa ittiin Yesuus Kiristoos lallabame akka mul'achuu dhoksaa isaa bara duriiti jalqabee hin dubbatamin turetti amantiitti isin jabeessuu hin danda'a. Amma garuu dhoksaan kun ifatti ba'eera. Akka Waaqayyo inni bara baraan jiraatu ajajittis gara amantii gara abboomamuuttis isaan geessuudhaaf caaffanni raajotaa saba hundumaatti beeksifameera. Kanaaf Qolaasaayis boqonnaa 1:26-27 dhattanii dubbiftan dhoksaa attamii akka inni ture yommuu inni dubbatu, dhoksaa attamitti ture mul'ifame akka inni ta'e yommuu inni dubbatutu argina. Akkuma kana Efesoon boqonnaa 3:8-9 dhannee dubbifne akkuma kanatu argina. Kanaaf hawwamaa ture yoo mul'ata jedhamee ergamoonni hawwaa turan, raajonni warri dubbatan hawwaa turan, abboonni bara durii turan hawwaa turan. Garuu akkas jedha yommuu dubbatu ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 1:10-12 yoo dubbifne raajonni waa'ee ayyaana isiniif kennamee ture sana raajii dubbatan fayyina kana barbaadanii waa'ee isaa qoratan isaan waa'ee dhiphina Kiristoos argatu waa'ee ulfina booddeedhaan isaaf dhufuuf jiru duraan dursan yeroo dubbatan hafuura Kiristoos inni isaan keessa ture gara nama attamii yookiis yeroo attamii akka hin agarsiisaa ture hin qoratan. Wanti isaan hojjechaa turan mataa isaaniif utuu hin ta'in isiniif akka ture mul'ifameera. Kunis hafuura qulqulluun isa waaqarraa ergame amma karaa warra wangeela lallabanii isinitti himameera. Kanammoo ergamoonni Waaqayyooyyuu keessa lixanii ilaaluu hin hawwu turan. Waaqayyo dhoksaa guddaan nu biratti eegaa turedha. Hin hawwu turan garuu warra waa'ee raajii waa'ee isaa dubbatan
baay'ee hawwu turan guyyaatti yeroo tamii jedhanii hawwu turan. Kan duwwaamuun ergamoonni waaqayyoollee keessa lixanii ilaaluudhaaf hin hawwu turanidha. Kanaaf Simoon akkas jedheedha. Simoon wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 28 amma 32 yommuu ilaallu mucaa xinnoo guyyaa 8 kana kaasutti baatee egaa amma garbicha kee nagaatti jireenya kanatti hiike. Fayyisuu kee isa abdachiifte uumamni hundinuu dhaloonni hundinuu arguu isa abdachiifte jakootiin argeera jedhee immoo ni gammade. Hamma mawwamaa akka inni ture akka inni mul'isutu argina. Waaqayyo bira dhoksaa ture mul'achuun isaa baay'ee hawwamaa akka inni turetu argina. Inni sadaffaan immoo Yesuus Kiristoos kennaa furmaataaf badhaadhummaa guddaa Waaqayyo biyya lafaatiif kenne isa guddaadha. Kana kan caalu Waaqayyoon qabu jechuudha. Kana hundi keenya akka amantootaatti beekuun nuuf ta'a. Kennaa kana caalu badhaadhummaa guddaa kana caalu Waaqayyo waan biyya lafaatiif kennu hin qabu. Inni kaan lammaffaadha isa booddeedha jechuudha. Kanaaf akkas jedha iddoo lama nan dubbisa kanarratti wangeela Yohaannis 3:16 akkas jedha. Waaqayyo akkasitti biyya lafaa jaallateera tokkicha ilma isaa amma kennutti isatti kan amanu hundinuu akka hin banneef jireenya bara bara haa qabaatuuf maleedha. Tokkicha ilma isaa jedheetu dubbata. Isa inni biyya lafaatiif kenne. Darbeen Roomeen 8:32 Waaqayyo ilma isaa utuu mararsiifatin hunduma keenyaaf dabarsee erga nuuf kenne waan hundumaa immoo isaa wajjin tola nuuf kennu ta'edha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sababi isaa immoo Waaqayyo kennaa guddaa inni kenne Yesuus Kiristoos. Dhoksaa guddaa isa keessa kaa'ete gara biyya lafaa kana kan inni fide waan ta'eef. Kanaafituu beekutu nuuf ta'a. Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufuunsaa Waaqayyoof hojii guddaa, akeeka guddaa, dhimma guddaa ture. Keessumaa nuuf immoo Yesuus Kiristoos isa nuyi eeggannu, isa nu fayyisu, isa nu furu, isa bara baraan boqonnaa nuuf kenna akka inni ta'u beeknee isaaf jiraachuun nuuf ta'a. Kanaafi dhoksaa guddaa, hojii guddaa sababa tureef Waaqayyo waa'ee dhufee mul'achuu Yesuus Kiristoos kana dhaloota dhufaa jirutti dubbachuutu sarara ture. Kanaaf macaafa qulqulluu keessaa yommuu laallu Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 41 hamma 44tti gaafa dhannee dubbifnu akka'idha. Maariyaam yommuu isheen mana Elsaabeet dhatte akkas jedhe yeroo Elsaabeet nagaa Maariyaam dhageessetti mucichi gammachuudhaan garaa ishee keessaa burraaqe. Elsaabeet yeroo sana hafuura qulqulluudhaan hin guutamte sagalee ishee ol fuuteesi dhageessiftee ati dubartoota hundumaarra eebbifamtuudha. Mucaati garaatti baattus eebbifamaadha. Amma garuu haati gooftaa kooti dhuftee akkana dubbiftuuf ulfinni hammana ga'u eessaanaaf ta'e akkuma sagaleen nagaa kee gurra koo keessa bu'een mucichi gammachuudhaan garaa koo keessaa burraaqeette. Dhaloonni dhufaa jirullee mucaan gadameessa keessa jirullee akka kanatti gammachuudhaan dhufa Yesuus Kiristoos yommuu inni simatutu argina. Kana duwwaa mini waa'ee Simoon sila dubbadhe. Dhaloonni gara dullumaatti adeemullee isa barbaachisa. Dhaga'uutu sarara ture, beekuutu sarara ture. Kanaaf Simooni abdachiifamaa ture. Ati tun argin hin duutu jedhamee abdachiifamaa ture. Kanaaf mucaa xinnoo kana kaasuutti gaafa baatuedha. Nagaadhaan garbicha kee jireenya kanatti hiigi. Fayyisuu kee ija kootiin argeera jedheedha. Inni sadaffaan immoo warri jireenyaan gaddeebi'uudhaaf tuffatamoo ta'an tiksitoonni illee dhaga'uutu isaanirra ture. Isaan bira ga'uutu irra ture waa'een Yesuus Kiristoos. Kanaaf yommuu dubbatu macaafa qulqulluun akkas jedha Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 8-11tti tiksitoonni tokko immoo naanna'aa sana bakkeetti halkan darabee dammaqanii hoolota isaanii hin eegu turan. Ergamaan Waaqayyoo dingata isaan dura dhaabbatee ibni surraa gooftichaa naannoo isaaniitti ibsee kanarratti isaan na'anii guddaa sodaatan. Ergamichi garuu hin sodaatinaa. Kunoo ani misraachuu gammachuu guddaa isinitti himaa. Kunoo saba hundumaaf kan ta'u. Har'a mandaraa Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Mallattoon isaa immoo isa kana mucaan wayyaan itti maramee siree horiin keessaa nyaaturra hin ciisaa hin argitus isaaniin jedheetu dubbata. Kanaafi warri tuffatamoon namni dhimma isaanii hin qabne birallee Waaqayyo dhageetti himuutu isaanirra ture. Kana duwwaa mini beektonni dhaga'uutu isaanirra ture. Bara sana kan turan urji lakkooftuun afaan Ingiliffaarraa astiroonomersedha. Isaanillee dhaga'uutu irra ture. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 1-2 lakkoofsa 10 sidhanne yoo ilaalle akka'idha. Bara mooticha Heroodisitti Yesuus mandaraa Beetaliyeem kutaa biyya Yihudaatti yommuu dhalate kunoo namoonni ogeeyyiin urjii lakkaa'an tokko ba'a biiftuuti gara Yerusaalem dhufan. Isaan immoo mootii Yihudotaa ta'ee dhalate. Eessa jira nuti urjii isaa ba'a biiftuuti arginee isaaf sagaduudhaaf dhufneerra hoo jedhanii yaabatan jedha. Beektonni illee akka kanatti dhaga'uutu arguutu isaanirra ture. Isa duwwaa mini 5 irratti mootonni dhaga'uutu isaanirra ture.
akkas jedha wangeela Maatiyus boqonnaa 2:3 Heroodis mootichi kana dhaga'ee hirraafame Yerusaalem guutummaan isaa wajjin raafame yommus inni luboota warra angafootaatiif barsiistota seeraa saba Yihuudootaa keessaa walitti qabe Masiihiin eessatti dhalachuudhaaf akka jiru isaan gaafate isaan immoo mandara Beetaliheem kutaa biyya Yihuudaa keessatti hin dhalata jedhaniin jedha. Kana duwwaamin uumamni tillee isaaf dhugaa ba'u turre ture. Akkas jedha wangeela Maatiyus boqonnaa 2:2-10 isaan inni mootii Yihuudootaa ta'ee dhalate eessa jira nuti urjii isaa ba'a biiftuuti arginee isaaf sagaduudhaaf dhufneerra jedhanii iyyaafatan. Kanaafi waan mootichi jedhe erga dhaga'anii booddee karaa isaaniirra bu'an. Kunoos urjiin isaan ba'a biiftuuti arganii turan hamma iddoo mucichi ture sanarra ga'ee dhaabbatutti isaan dura hin adeeme. Jarri urjicha yommuu argan gammachuu soonaan guddaa hin gammadan. Urjiitu karaatti agarsiisa ture. Urjii isaatu ba'e jechuudha. Ifa kana ilaalaniitu deemu. Kanaaf uumamni illee akka kanatti dhugaa ba'utu sarra ture jechuudha. Dubbii salphaa sababan turreef qixa hundumaatti Waaqayyo mul'isuuf dubbachuutu sarra ture. Kanaafi kan beekuu qabnu Yesuus Kiristoostu dhalate gara biyya lafaa kana dhufe jechuun isaan kana akka amantootaatti akka namoota wangeela kana biyya lafaa irratti lallabanitti kan beekuun nuuf ta'u. Tokkoffaa irratti Waaqayyotu namatti dhiyaate Waaqayyotu gara namaa dhufe jechuudha. Yesuus Kiristoostu gara biyya lafaa dhufe jechuun. Kanaaf wangeelli Maatiyus 1:23 jedha kunoo durbi ulfoofti ilma sindeessi maqaa isaa Amaanu'el jettee hin moggaafte. Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Waaqayyo argamuu isaa fide mul'achuu isaa fide jechuudha gara dhala namaa jechuudha. Itti dabalee immoo yommuu laallu akka jedha jalqabatti sagaleetu turedha wangeelli Yohaannis boqonnaan 1. Jalqabatti sagaleetu ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichis Waaqayyo ture. Sagalichis nama foonii ta'ee nu gidduu buufate jechuudha. Kanaaf Waaqayyo gara namaa dhufe jechuudha. Darbee lammaffaa irratti ifatu dukkana irratti ba'e jechuudha. Jireenyi nama Yesuus Kiristoos malee dukkana ture. Ammas jireenyi warra Yesuus Kiristoos hin qabne akkuma kana dukkana. Kanaaf akka jedha wangeelli Yohaannis boqonnaan 1:4-5 jireenyi isa keessa ture. Jireenyi ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti hin ibsa. Dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'udha. Jireenyatu isa keessa turedha. Kanaafuu ifatu dukkana irratti waaqarraa gadi dhufe jechuudha. Itti dabalee immoo du'a irratti jireenyi dhufe jechuudha. Roomee 6:23 gaafa laallu gatiin cubbuu du'aa. Kennan Waaqayyo inni karaa Kiristoos tola kennu garuu jireenya bara baraatiidha. Kanaafuu Waaqayyo gatii cubbuu namaatiin namni du'u Yesuus Kiristoos kana biyya lafaatti erge jechuudha. Kanaafitu du'a irratti jireenyi dhufe kan jennuuf. Itti dabalee cubbuu isa gara du'aatti nama geessuu fi araarri dhufe jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos gaafa inni dhalate wangeelli Maatiyus 1:21 akkas jedha. Isheen ilma deessi. Atis maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafta. Inni ofiisaa saba isaa cubbuutti isaaniin fayyisadha. Galanni Waaqayyoodhaaf ta'u. Fayyisaadha jechuudha. Cubbuutti fayyisa jechuudha. Araara Waaqayyootu dhufe jechuudha. Isa du'a jireenyatti nama dabarsu jechuudha. Gatii cubbuu namaatu ba'uudhaaf Waaqayyo waa erge jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Darbee nagaatu ilmaan namaatiif dhufe jechuudha. Isaayyaas akkas jedha boqonnaan 9:6-7 mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaa gatiitti isaarra jira maqaan isaa gorsa dinqii waaqa jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaasiin jedhe. Hangafa nagaati inni jechuudha. Nagaa baatee dhufe jechuudha. Kanaaf nagaan isiniif kennu akka biyya lafaa kennu miti jedhe kan inni dubbateef kanaaf. Waaqayyo nu gargaaru. Dabalee immoo mootummaa seexanaa yookaan mootummaa gaanama irratti aboon ilmaan namaatiif dhufe jechuudha. Kanaafitu yeroo Yesuus Kiristoos waa'ee isaa dhugaa ba'e akkas jedhe Yesuus Kiristoos mootummaan gaanam kan hin danda'u gaafa Phexros sirriitti waa'ee isaa dubbatee jiru. Kanaafitu beekutu nuuf ta'a jechuudha. Isa kana beeknee Yesuus Kiristoosin simachuu ayyaanessuun nuuf ta'a. Isaa ala wanti nuyi goonu utuu kana hubate wanti nuyi goonu hundinuu ayyaanuma isa kan biraa jenee waa wal caaluun qabu. Kanaaf Yesuus Kiristoosin beeknee isaaf jiraachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo ayyaana isaatiin nu gargaaru. Ameen. Yaa Waaqayyo si galateeffannaa. Ofii keetii yaaddee qopheessitee Yesuus Kiristoosin gara biyya lafaatti erguudhaan karaa hundumaa firooma guddaatiin ulaatteef maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan maqaan kee eebbifamu. Adaraa yaa Waaqayyo kan si kadhannu Yesuus Kiristoos immoo jireenya isaanii keessatti warra nifiniif Yesuus Kiristoos jireenya isaanii keessatti warra mul'ataniif maqaa Yesuus Kiristoosiin laphee sabaaf namoota hundumaa addumaan lapheef yaada saba keenya akka dibantu maqaa Yesuus Kiristoos gooftaan si kadhanna. Bara darbe sitti keessatti nu gargaarteef si galateeffataa immoo bara haaraatti adeemaa jiruuf si kadhanna maqaa Yesuus Kiristoosiin gargaarsi kee
ayyaanni kee nuuf baay'ate mul'ataati nuuf laatte si beekuudhaan si dhaga'uudhaan fuula kee akka jiraannuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaari. Bara keenya dhufu bara eebbaa, bara nagaa, baratti si baru, baratti ulfina keetiif jiraannu akka nuuf gootuuf si kadhannaa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos isa jiraataati. Ameen. Reediyoo Warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetirbaandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkuma jalqaba irratti beeksisee amma immoo dabareen kan yaada dhaggeeffattootaa ta'a. Torbanoota lamaan darban keessa waggaa 3 guutuu reediyoo Warra Wangeelaa sababii gochuudhaan yaada keessan yaada dhaggeeffattootaa bal'inaan keessumsiisaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as immoo akkasuma yeroo yeroon argamu sagantaa keenya torbaniin darban gidduutti yaada keessan hamma nuu danda'ametti keessumsiisuu yaalla. Torban kana keessaa dhaggeeffattuun keenya tokko biyya Arabaati. Yaada isaanii Facebook irratti inbox nu godhaniiru. Atoo dubbannu reediyoon Warra Wangeelaa biyyoota Arabaa baay'ee keessatti bal'inaan kan dhaggeeffatamu si'a ta'u tamsaasa dambalii gabaabaatti dabalatee karaa intarneetaa keessumaa immoo karaa moobaayilaa harkaarraan dhaggeeffattootni keenya biyya Arabaa keessa jiran baay'een akka nu hordofan yeroodhaa gara yerootti yaada nu erganiin nu beeksisu. Har'as yaadni dhaggeeffataa keenya tokko biraatii nu ga'e kanumaa kan nu mirkaneessudha. Sagaleen Waaqayyoo karaa reediyoo kanaa darbu lafa onaa keessatti keessa keenya jiiseera nu fayyiseera jedha yaadni dhaggeeffataa keenya kanaa. Dhaggeeffataan keenya kun Kennaa Gizaaw jedhamti. Mee waliin haa caqasnu. Nagaanii faraarri Waaqayyoo isiniif baay'atoo jaalatamaa kabajama nama Waaqayyoo nama ayyaanni Waaqayyoo irra jiru akkam jirtu isiniin jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Baay'een isin galateeffadha. Jechanitti isin galateeffadhu tasuma dhugaa jecha arraba koo keerra. Ani wantoota keessa kootitti dubbadhu keessa kootti eebbinanii isiniif qabu arraba kootiyyoon dheena jalaa xiqqaata waan sin jalaa qannaa sunatti fakkaata. Ilmi Waaqayyoo inni nama eebbisuu beekuuf inni iddoo guddaa nama kaa'uu danda'u suni maqaa Yesuusin amma kana maleessinaa eebbisin jedha. Hundumarra dursee Waaqayyo mul'ata hamma kana ka'u isin keessa kaa'uudhaaf ani guddaa Waaqayyoon galateeffadha. Otoo Waaqayyo guddaa ta'uudhaa baate mul'ata hamma kana ga'u isin keessa hin kaa'u ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u baguma dhiiga Yesuusin bitamne jalqabuma carraan kun nu ga'u isaatti guddaan galateeffadha. Dhugaadha baay'een sin galateeffadha siniin baay'ee sinan ajaa'ibsifadhan yeroo baay'ee dhugaa rabbi kophaa koo taa'ee nabjoodha baqqaa gooftaan sinaa eebbisu kan jedhurraan kana fe'anii dhugaa
akkanumaan xixiqqeessirraa sin jalaa tuttuqee eebba sinittiin gabaabsu waaqayyo sin haa eebbisu. Dhugaa sagantaa keessan irratti baay'een fayyina gurguddaa argadhe. Ani jalqaba waggaa tokko ergan biyya kana dhufe waggaa 4 xumuruufan deema fuuldura kanatti waggaa tokkoof jechuudha maqaa amantaa kooti lafaa waliin kaasneen maquma amantaa kooti. Maaliif nama dukkana keessa jiru bilbila sinatti namatti hin bitane bilbila jaan argaan jaallatanii nu qalu maqaa Yesuus miti masi isa jedhu kana dhageenya qaluudhumaaf waanumti itti xiqqaatu hin jiru. Nutis ka baay'ee sodaanna. Kana keessatti dukkana kana qabadheen ture. Dhugaa waaqayyooti gaafan sagantaa keessan kana argadhu baay'ee jireenyi koof na wallaalee ture. Dhugaadhaanaaf guyyaan sagantaa keessaniinaaf guyyaa sanbataa gizeen biyya koo jiruuti. Hamma guyyaa sanarraa kaasee hanqee guyyaa kanaatti jechuudhaani akka malee negad garuu hin barreessu yeroo hunda maaliif kiisii keessa godheen irra kaawwadhee tan dhaggeeffachaa hojjedha hin argan isaanii akka isaan arginitti fayyadama malee jechuudha. Kanarratti waaqayyo dinqii gurguddaa na biratti hojjete dhugaadha. Achirraa ka'ee gaggabaabsee irra daddarbee isiniif kaasaa. Baay'ee kan ajaa'ibsiisu keessaa dhuga ba'umsa gurguddaan achi keessaa argadhe. Dhuga ba'umsa warra faarfattoota baay'ee kan ajaa'ib duratti faarfannaan salphaanatti yeroo ni dhuga ba'umsa akkaataa ittiin faarfannaatti dhufanii warroota faarfattoota gurguddoota kana dhaggeeffadhu barumsa hadda ta'een argadhe. Dhugaa waaqayyooti nan guddadhe hafuura kootiinis kennaa kootiin illee jechuudha. Isarraan mucayyoo tokko baduu falatti baatee uffata ishee guyyaa 2 ala bulchitee dhuga ba'umsa sana ergee fi kan manatti deebite illee hin jirti jechuudha. Lubbuu ishee baaftee du'atti kennuudhaaf kan kaate dhuga ba'umsa sanarraa fayyitee ofirraan darbee jechuudha. Innaa galanni waaqayyoof haa ta'u dinqiiwwan gurguddaa fi sagantaan adda ta'e sinirraa darbee nuun biyya kanatti baay'ee nu sooraa jira jechuun barbaada. Galanni gooftaaf haa ta'u inni karaa sin godhate innaa kanarratti dabarsee dhuga ba'umsa gurguddaa baay'ee bakka 1-2 jedhee isiniif kaasuu hin danda'u dhugaan. Gooftaan sinaa eebbisoo kanatti dabaladhe immoo goddanyaa ku tokko ni jirti. Marsaan Laguushii kanarraa cituu didee naannoo 6 waan ta'e irra ture naa kadhadhu naan jette aanillee kadhachaafin ture waaqayyo naan illee kennaa natti kenneera jechuudha. An kadhadhaafi ture gaaf tokko lallaba kadhannaa wayiiti raajii wayiiti ni kadhata ture ni kadhata jumaan dhibeeshii sana maqaa dha'e tokkichumaan anis isuma sheerii godheen hamma amantiidhaan kadhata keessa gadiiti kadhannaa kana amiin jedhi fudhadhu hamma hin fayyita maqaa Yesuusiin hin jedheen isaan booda mucayyoon sun jechuudha kadhannaa sana dhaggeeffatte hoggasuma lola'uun dhiigashisuun irraa cite inni kun dhuga ba'umsa guddaadha. Mucayyoo sana gaafa ishiin argadhe hamma biyya galte akka carraa ta'ee poolisiidhaan qabamtee biyyarra galtee jirtas na biran jirtu bilbila ishee argachuu hin dandeenye dubarraan iyyaafadhe isiniif kennuu hin danda'a. Kashiin sin barte sin irratti dhugaa akka baatu jechuudha. Kunillee dinqii guddaan ta'ee jira jechuudha. Kanarratti immoo dabaladheetu egaa hafuurri koo kanuma keessan irraan guddadhee waldaa qilleensarraallee ijaare dhaloota akka kiyyaa manca'an walitti guure waldaa dhaabe waldaa sun guddatan waldaa Maaraanataa Jiisas jedhamanii maqaanis itti mogga'e waldaa guddaa ta'anii galanni gooftaaf haa ta'u. Amma paasteroota akka nama 4 of gidduudhaan qabna faarfattoota illee akka nama 2 of gidduudhaa qabna. Innaa kanarratti dabaladhee sagantaa keessan sheerii gochuunidhaan qallabamanii nyaatanii dhuganii guddatanii jechuudha. Jalqaba xiqqaannee jalqabne hamma garuu nama 170 waan ta'edha baay'anneerra jechuudha. Kiristoos Rihooboot nuun jedhe jalqaba waldaan keenya Rihooboot jedhama booddee garuu Maaraanataa Jiisas jennetti moggaafanne inni kun bu'aa tajaajila keessaniiti isiniin jechuun barbaada. Eebbifama baay'ee isin galateeffadha. dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@1381 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin